Tarii iddoo kanatti hin argamuun tureen ta'a. Garuu har'a asitti argamuu koo waan na dirqamsiise wanta tokko dubbachuun narra jira. Torban darbee akkuma keenya namoonni baay'een namoonni hedduun lubbuun turan. Mucaan waggaa 6 akkuma keenya lubbuun ture. Gaafa sanbataa fulbaana 5 darbee jechuudha. Mucaa taphatee hin quufin namoonni gara jabeeyyiin qabanii kukkutanii gataniiru. Mucaa kana sanyii isaan gaafan, amantaa isaan gaafan, eessatti akka inni dhalate hin gaafan, eessa abbootii isaa haatii fi abbaan isaa eessaatti akka dhufan hin gaafan, dhaaba siyaasaa isaa kam keessa akka jiranis hin gaafan. Oromoo ta'uu isaa qofaatiin ol darbanii qalaniiru. Kun dhugaadha. Sababii sanarraan kan ka'e biyya kana keessatti, magaalaa kana keessatti, magaalaa Finfinnee keessatti wanta ta'e quba qaba. Amma waa'ee du'a mucaa kanaa kaasee akkasiin gadditan gochuudhaaf miti. Garuu maal baranna? Kanarraa maal barachuuf iddoo kana jira? Duuti mucaa kanaa ergaa inni nuu dhaamuun iddoo kanatti isiniif dhaamuudhaaf dhaabbadha. Ergaan isaa maal kan jedhudha inni jalqabaa? Kutaa adda addaa keessaa ba'uun garaagarummaa amantiin garaagara yoo ta'e, dhaaba siyaasaatiin adda adda yoo taatan, Oromoo yoo taatan, haleellaan isin irratti raawwatu garaagarummaa hin qabu tokkuma. Kanaaf Oromoon waan gara fuulduraatti isarratti aggaamamu hundumaa tokkummaan yoo jala dhaabbate malee eenyullee akka isa dandamachiisuu hin dandeenye duuti mucaa kanaa akka nu barsiisu iddoo kana dhaabbadde isinitti dhaamuudhaaf. Kanaaf tokkummaan yoomiyyuu caalaan nu barbaachisa. Kanaafan dhaaban kalaayisa balaaleffachaa ture. Dhaaba xiqqaatu isa guddatus dararama adda addaan irraan ga'e. Fuula dura dhaabbadhee dubbachuudhaaf dirqama. Tokkummaan dirqama. Tokkummaan saba keenyaa dirqama ta'eera yoomiyyuu caalaa jechuudha. Kana jala mura isinitti himuu sababiin barbaade. Nuti akka saba Oromootti saba kamirraayyuu adda miti. Mucaan yeroo darbe wareegame kun Oromoo ta'uudhaaf hin filanne, Oromoo ta'uudhaaf hin gaafanne, garuu Oromoo ta'ee of argate. Sababii Oromummaa isaatiif wareegama kaffalee darbe. Nummoo har'a maaltu nurraa barbaadama? Ergaa lammaffaa duuti mucaa kanaa nuu dabarsu yoo jiraate, namoonni gara jabeeyyiin gochaa isaan raawwatan saba kanarratti isa ta'u mucaa kanarratti gochaa isaan raawwatan akka lammata keessa hin deebi'amu. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu, lubbuun darbuun isaa waan inni nu barsiisu, namoonni gara jabeeyyiin akka kanaa, uummanni akka walitti namu, sabi akka wal nyaatu, jeequmsi akka uumamu, biyyi akka baddu, maqaan akka nu baddu, Oromoon harkisaa akka inni dhiigaan xuraa'u, akka inni cubbuudhaan xuraa'u gochuudhaaf. Kanaatiif duuti mucaa kanaa kana keessa hin seeninaa, kanan hojjetinaa, karaa dabaa isaan hojjetan irra isin immoo hin deebinaa kan jedhudha. Duuti mucaa kanaa kan inni nu barsiisu, ergaan inni nu wali. Karaa warri hamaan deeman hin deeminaa. Akka isaan hojjetan nus kan hojjennu yoo taane nu maaliin isaan irraa adda taana ree? Maaliin adda taana? Nuti saba addaa ta'uuf hin jenna miti. Nuyi saba duudhaa addaa qabuuf hin jenna miti. Waan isaan hojjetan nus irra deebinee hojjennu yoo taane maal keenyatu adda yoos immoo. Kanaatiif saba koo waa tokkoon isinitti himuu barbaada, eessallee warri jirtan. Gochaa gara jabeena akkanaa hameenyiin warri hamaa hojjetan isin irra deebitaniin hojjetina.
Harka keenya qulqullummaa isaa eegganna. Warra jibbaan nutti deemu jaalalaan mo'anna. Yeroo baay'ee muummichi ministeeraa hin kaasu. Ani kana sirriittan hirmaadha. Warra nu jibban jaalalaan mo'anna. Warra ulee nutti mirmirsan, meeshaa nutti mirmirsan, sodaannee tun taane gara laafinaan jaalalaan itti adeemnee obboleessaa maalan si godhe jennee gaafanna. Jibbaan ammaan booda jibbaan hin deemne. Jibbaan yoo deemne karaa isaan nuusaa kan daandii isaa sanarra deemaa jirra jechuudha. Karaa nuti akka nuti hordofnu barbaadamu isa kanadha. Jibbaadhaan kaanee gadoodhaan kaanee namas balleessinee biyyas balleessinee ofiis akka badnudha. Nuyi uummata baddu miti, saba baddu miti. Kanarraa harka keenya of eeggachuun barbaachisaadha. Dhugaadha. Guddummaa keenya kan nuti agarsiisu, eenyummaa keenya kan nu agarsiisu, seenaa keenya kaleessaa har'a sirra deebinee kan nuti mirkaneessinu. Yoo cubbuu akkanarraa, hammeenya akkanarraa harka keenya eeggachuu yoo dandeenye, adaraa saba koo kanumaan isinitti himuu barbaada. Kanumaafan as jiras saba homaan hin goone, saba miidhama, saba ofiisaatiyyuu hiyyeessa, saba ofiisaatiyyuu bakka dhaquu dhabee dhufee nu jala dawoo keenya keessa jala jiru. Saba kanarratti akka nu harka keenya wal fudhannu taasisanii jiru. Kanaatiif kun lammata irra hin deebi'amu. Saba koo kanan isinitti himuu barbaada. Kanaaf akkuma jedhame yaa'ii kanarratti yaa'iin kun waan kaleessa darban gochoota hamoo kaleessa darban irra deebi'ee xiinxalee karaa gara fuulduraatti deemamuun irra jiru karaa gaariin isaa qajeellee abdanna. Ergaanis nu darbeera nuufis akka paartiilee mormitootaatti yookaan morkattootaatti akka amma dhagaa jirru dhaabni kun hooggantoota dargaggoo gara fuulduraatti ol fiduuf jira. Nullee kanarraa fudhachuun dirqama keenya ta'a. Dargaggoon kaleessa waggaa 2-3 darban barnoota irra hin turre, daandii irra turre, qonna irra hin turre, oomishaa hin turre, daldalaa hin turre. Mirga keenyaaf falmachaa turre. Seenaa kana raawwannee gara fuulduraatti dargaggoo mirga isaaniif falmataa turan, warra beekumsa qaban, warra saba isaaniif garaa